Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaa Turtii keessan. sa'aatii tokko booda as bira deebi'ee viidiyoos ni waraabe akkaataa itti hinnicha gadi lakkise yookaan viidiyoo kana dura gadi isinii lakkisa yookaan immoo viidiyoo kana gadi lakkise viidiyoo kana boodan isinii gadi lakkisa akkaataa itti hinnaa kana qopheessee jechuudha. Qallaal kana rifeensa dheeressuu, rifeensa dhiccitu ni dhaabaa, rifeensa injiraami walanqatu wal qixxeessaa ni rukkisaa isinii lasaallasaa. Wallahi hedduu takka isin fayyada hinnaan akkanatti yoo fayyadamtan baasawee ijoolleen keessattuu su'udii irraa galtan hinnaa kana bitadhaa galaa keessattuu hinnaa yamanii jechuudha. Hinnaa yamanii ka bulatu san bitadhaa galaanii waan hundaaf isinii ta'a harkallee isinii ta'a matallee isinii ta'a jechuudha. Ammallee immoo mataadhaaf bismillaa kala zayitii maa dibachuun isin barbaachisu bakka gizima hinnaa ofirraa dhiigasan qofa zayitii foolii hin qabne yookaan qibaatii ciqaa biyya keenyaa haa dikkoo dibattanii. Ciao, anama zayit qibaatii ciqaa san jaaladhu. Takka rifeensi kiyya kanallee hin tasmaamu luuccaa waan ta'eef ila akkana walitti macacmacacmee jira rifeensi kiyya. Gin hinnaa ruuhii tiyya isiniin jedha hinnaa hin jaalladhaan. Kanaaf warri su'udiidhaa galtan wal jijjiirraa isin waan asii isinii galuun natti himaa isin immoo achi nadhaan naa galaashii wal qayyarra. Akkasii nagayaan naa tura'aa amma inga'a waqa amma hojii eegaluudha sa'aatiin sa'aa meeqa ta'e isiniif fakkaate. Asaba ka sa'aatii sagalii fi walakkaa ta'ee jira. Sa'a sagalii fi walakkaa ta'e cidaatii eegala. Cidaatii yoo xumure immoo nyaata hojjedhaa jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessan hordoftoota koo maatii Mu'ajab har'a hinnaa akkaataa itti hojjetteen nu himinaan jettan kanaan dura har'a hinnaa dibachuudha. Asumaanuu immoo akkaataa itti hinnaa kana qopheessee dibadhu isinitti himaa. Wantoota kanneen yoo qabnellee wama qabda waliin gurgurtanii fayyadamuu dandeettanii isaan dhiyeesse kana keessa fakkeenyaaf gosoota isaa bakka hanjiraa min dhabamu tokkochi isaa mana arabaatiin dhabamu kuni absuuda gurraachaadha. Absuuda gurraacha waa yeroo tokkos hojjechuu jira garuu yeroo lamallee naa ta'e rakkoon qabu tallaa kaayaa jechuudha. Kuni abishiidha. Asitti immoo baabuunajiidha. Asitti immoo tuyyuu karkidaadha. Asitti wardaa tana yoo qabaattan dhugullee dandeettan danfistanii akka shaayiitti hedduu qaama namaa miidhagsiti. Waa hedduu faayidaa qabdi jechuudha. Akkasumallee immoo roozmariidha. Roozmarii yookaan sigaa maxabashaa jiidhas yoo argattan gogaas itti fayyadamuu ni dandeettanii. Ergasii immoo tuyyuu waraqalgaar kana faayidaa hedduu qaba. Baazawee saamunaan isallee ni jira. Waraqalgaar saamunaa isaa fa'aa qaama keessanii yoo fayyadamtan hasasiyyaa yoo qabaate qaamni keessan hedduu takka bareeda isinirraa balleessa. Bakka sheffitaa garaagaraa fuulli keessa yoo qabaate saamunaa isaatiin dhiqadhaa. Saamunaa isaa isin agarsiisa inshaallah qoyaa. Amma waan kilaasii hin jirreef maxbakaa waan jiruuf yeroo kilaasii kiyya deebi'e saamunaa isaa isin agarsiisuu danda'a. Sabuun algaar jettanii yoo gaafattan hasasiyyaa fuula keessaniitiif baay'ee bareedaadha saamunaan isa kanaa jechuudha. Baarzaafii biyya keenyaa fakkaatu garuu bara baarzaafii miti namoonni hedduun baarzaafii san baarzaafii mootii muyni hin jiru baala akkanaa qabu tokko maqaa isaan beeku malee mukuma akkana baala akkanaa qabu iitu jira. Muka loomii fakkaata ta'ee muka gishtaan fakkaatu. Gin baalloo hiika akkana jiru hin jira. Firaafiree irraa fayyadamanii. Inna kuni bareedaa hedduu takka. Bishaan isallee fakkeenya amma isaan kana danfistanii bishaan isaa bakaakatti naqattanii kaan irraa immoo hinnadhaan baxaabbattanii fayyadamuu ni dandeettanii jechuudha. Kana bichaatti godhuun ne dubaazawee ani biyya galee deeminaa rifeensa kiyya akka badaan muree dhufe wallaahi nin gaabbii hunda jechuudha bolee wanti maaliif taayimiin qabu beeytanii an dura gisee biyya galu sana yeroo biyya galu sana taayimii qaba. Fakkeenyaaf yoo deebi'etti akka taayimii qabu waan of beekuuf rifeensa kiyya haalan kunuunfadha jedhee yaades ni galee. Lik galee waan deemu mucattiin saafarree wallaahi hedduu takka taayimii dhabe jechuudha kanaayyuu hojjechuu yeroo hin qabu jechuudha. Ammaayyuu sa'a madarasaa mucattii madarasaa deemtutti kun baasii eeguu dhiisee mucattii gatee jechuudha. Dhufee kan hojjechuu jira gabaasiin dhufuu haanaa danfuu eegasii yoo danfi immoo baxaabbaxee hinnaa gadi rafa xiqqoo rafee ka'ee dibadhee hojii eegalaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu amma isaan akkana bismillah asitti na'ina. Hedduu takka jaaladhaan hinnaa hedduu takka har'aa miti akkuma jireenya biyya arabaa kana eegalee biyyattillee hinnaa binnee fayyadamna nuti hinnaa baay'ee tokko jaaladha qallaal natti hin tolu wallaahi alazim akka hinnaa jaaladhu tokko jaaladhu
Inna isaanan kana laala hamuu manaa qabdan fayyadamaadha. Asirra waan baay'ee dabaluu qabda waan manaa qabda waan hedduu irraa hanqata baasawee aayidiidha garuu kunniin gahaadha bakka hanniin qabaatanii kanneen itti goonanu kunniinu gahaadha. Inna baabuna jakana amma baabuna jakana irraas ni maqaa xiqqoo si baabuna jakana keessattuu dhiironni illee ni fayyadamuu ni dandeettanii isinillee warri shamarranii yeroo marsaa ji'a fayyadamuu ni dandeettan keessattuu marsaan ji'a yeroo isinitti dhufu warri garaan isin dhukkubu akka badaa garaan isin muru garaan isin ciniinu baabuna jakana dhiqaa jechuu akkamatti mashkalatti naqaatiniin dhiqaa tamaam erga dhiixanii mootu wanni qabdi beetanii ani garuu na jibbisiisti matirii waa waraan moo'ii qabdurti fakkaatti sirriitti keessaa dhiquu qabdanii inna dhiixanii maaliif hababaadha waan taateef jechuudha isin galee hababaadha isinleeni dhiixanii sirriitti qulqulleessitanii dhuguu qabdan shaayii isaa jechuudha bataam itti garaa keessan isin qulqulleessaa dhiiga keessan isiniif qulqulleessaa hormoonii keessan isiniif sirreessaa jechuudha warra baqa yeroo tokko yoo hormooniin qaama keenya sirree hin taanedha kan akka badaa garaa nu dhukkubu hanqina garaagarallee yeroo qabnudha hanqina dhiigaa naamnallee jechuudha inna baabuna jeetuun dabaa guddoodha baasawee isa kanarraa waan isiniif hin qabu rifeensa akka badatti dheeressa yeroo hedduu miiksii hindootaa keessaan dhabamu abbisoodaan jechuudha zayitii abbisoodaa immoo baay'inaan rifeensa fayyadama anni qaba amma na biras ni jira warra ajajachuu barbaadan miiksii furdinaa wajjin zayitii abbisoodaa miiksii furdinaa wajjin warra ajajachuu barbaadan isiniif fiduu ni danda'a orjinaal isaa kagaratti illee dhuguu dandeettan jechuudha inna ijoolliman na gaafate innaan order godhee na bira jira inna gatilleen baay'ee guddaa miti riyaala 35 orjinaalli isii jechuudha inna kun abishii mootiyyuu bareedaadha rifeensa fennillee ni lallaaffisa bakka roozmariillee biyya keenya irra kasa baazayoon as arginu kana biyya keenyatti illee ni arganne la karkidaa kana bichaan arganne malee karkidaa kanallee warri yeroo hedduu mataan isin bowwaafatu isin cinqatu cinqii qabdan jiraami waan mataa kanas si cinquun beeku si cinqaa si dhiphataa si bowwaafataa uf si dadhaba mataan kunsa karkidaa kana danfisi akka shaayititti dhugi wallaahi laazim karkidaa kan akka shaayititti yoo dhuyde firii taata bakka hedduu dawooma hedduu qaba jechuu karkidaan kun liftillee ni jira liftoonni sallee ni jira kana waan ta'eef obbolee wanti yaa hani garuu kan amma hinnadhaaf fayyadama yookaan immoo yeroo hinnadhaafis baxaabbatee achillee irraa hambisee yoo hidhiqadhee geessillee mataa hiyya godhuu danda'a garuu kasan godhuu kan dandeenye waan abishii qabuuf foolii isaa shakka beekanii foolii isaa namichoon kun awwanniidha asaasidha akkanattuu manuma urgaa'u kanaan dhajaa jedha waan ta'eef sababa kanaaf harki tokko na ta'e na sababa kanaaf abishii kanaaf shakka malee abishii kana keessaa hambistanii jechuudha wantoota kanatti waan baay'ee waan biraa waan itti dabaltan sarchi gootanii baastanii waan baay'ee itti dabalama baasawee as keessaa nama waan baay'ee hambisuu danda'a itti dabalattanii waan isinillee yaadattan waan jiru itti daddabalattanii saniin booda maal gootanii maramii afaallee itti dabaladha mataa keessan itti bakaakatti godha akka dhiixanii geessitaniin jechuudha. Kalau la usul, kau yang lola. Ani wallahi lubbuuti ijatti ka'ee jennaan obboleewwantiyan namni takka quban qabu beeka lubbuuti asaadda sutti kaanan qaama kiyyaaf kaanan rifeensa kiyyaaf yaannan ila masmaan kiyya xixi osoo nallee yaamaniin dhawwaadhu dafee bakka dhawwaadhu baasawee amma kanniin jechuu madaamii waliin deemnee suuqa hin gaddan suuqal waaqif beetasaa ijoolleen qataarii deemnee bitee jechuu achitti ammalaa kannii hundasaa ufii kiyyaa bitadha namitti isichammar wallahi billahi namitti yoo waa bitachuu na gaafatti faayidaan isaa maaliin naan jette amma saabuna gaara sanfaa an bitee jennaan hin bitadha maali faayidaan isaa naan jette jechuu namitti madaamin asichammar isaa gosoota saamunoota hedduun hin beekanii faayidaa isaaniitii fi akkaataa isaa achumaan itti mee bitattee dhuftee jechuudha. Walumaa galatti amma haadafuu itti dhiiftanii jechuudha. Galaasaa gamcattii wanni jettu itti dhiisa. Kazzaan jala gadi dhaamsee keessaa xaffafee yookaan xaffafullee baadhu xaffafee yookaan hinnaa kiyya itti baxaabbatee biraa gubbaa deemaa jechuudha. Na duraallee iskiriin irratti qanabbaree isin agarsiisee ture ammallee kun argaa jirtan isa danfisana keessaa xaffafee jechuudha. Keessaa xaffafee qopheeffadhee erga sidirii jechuudha. Sidiriin beekansaa maal jedhama sidiriin suni sidirii samaan maqaa sana yaadachiisa bilis sidirii fi
كفولة دي بتان كان جاتشو إسافي هنا سدرين كنت كوش شركنا نجنجل شدي أستنا كي أنا قدرتني دارم بوم بوم بون جرو مالي نجنجل فم وفي جرو شركتها فكات وفي نجنجل شم إتديسي كزاني إن هنا في إسولة مكة حدو بريدة أستر اللين جاتشو لا رفيسي كيسام كنوسنا إن فينو ديرة زيتي وديدان والله بالله بتنا زيتي وديدان أنا جاتشو زيتي كيساتو هندوني وجهتو سانا جاتشو زيتي هندوني وجهتو سانا وان بران قد زيتي اللي فرافر ما خنا رقدينا كان زيتي قصفيتي في دي وانت أنا ما قب إسكار رقدينا كي وجين دفسي فيدن بس واني براهن جو سيكالي بريكي باسو مالي جاتشو نمتين دي ريالا بس دي زيتي بيتي جبتين آخرت دي بعد وان تو قربين سكنا ينر راياسو مالي جاتشو إنما سنجتش بربادو المغلطي يرفيسي كمو كنوزنا إما جيجيرا ما بولي وانتي نوتون كنوزي مالي أما أسرت تجور إسن هنا خاروان دبلتن أسمان دون دجان إسن هما قرنفودي جتشو قرنفودي يسدرو دفستا سان كيسا تيوفرق أواتر يسدرو دفستا كيسا نكا يو داكما قرنفودي داكما أواتر مو هنا ما كانت أسمت تجري كودا إيجاسي نسكفا يو كان بنو تماما أواتن مان كاتوكو أسد تجري دبلتا أنا ولو ما قدر يددمي ولو ما تكابوش متي ملي نينك أبا والله العظيم أنا نفيدم يروكم وأكسرين فيدم إن كرا برامو كرا التين فيدمون هنا قاف براو جدة إسن قرسيسا كما تاسني روكس أما لك إسني ديرو تجر توفتا إسا برالي سنتما كان مهر حالا كانان هنا فيدم تاني جنان منهم نقر جنكا جنكي إسن بربادر فيس كيسا إسن راهن جتشتو إسن راهن ياو أما لمو فولدر الليل إسني فقوتا إسني فرقتا دوسا إسني قباتا نباريدا نجعلنكا إنجران بك أولتين قباتو إسني قالي كيسا ترشا رفيسا لوچا قبدين لوچا كون قلا ولتين قباتو بار سبحان الله كيشة شرع أوني متي رفيسا دادا سني متي لوچا دبي ترى إلا سني يلوچا أنا مجبوتو كأمو فلتي أمو ولت تركتو تكو جتشو سبحان الله وأدوان باسو سوايا تكو جتشو إذا تاني ورينجر أكتر تاني